أما كانت أما خليسة أما فيديون كن خليسة إفواين كوبيدا كن قدي به وان كان قدي به ميديا أو إمني غافة إني بيجت وماتش قدامه في قرش مليون تكوخانة دلتا أو دايك خجالي جمر أركتو جمال ليه ترويساني أمة بلدا خان ليه ترويساني قتك كيسان لا أقولك لين شوفي وما خلنا كوفنا على جيف الدجاجة فين ميديا أو إمني في سني غرغرة تاني في جاجرتن شكاسا كل سفان رومو جدموداني وني قبا جرو كون يرو أما كل سنتيرياس والفكاتي كل سفان رومو جدمو كشنات تقولوا جيران كل سوى فكاتي لا جيفر لا وني قبا ديما جرو كون لسه يعني قافتن جل قافة دو أنا ما ماستر آسر عبدو كريم نمران فانين بيخو إني نبيخو دان فانين بيخو إني تنتفيل إني نبي أخذ الدان لفاني غيون بكما ماستر سن بكما ويتو غيون بكما جتشون أنا مبيخ نما ترى تكوغلو ده تلا مداتي لا جايفر قبيني غندان نجارم خانو جتشو وربان سوني أيوتي غند دوخي جرتي قبين أفان أرومو كبلت باجي دوغانيت خوالتنو في توكو قبين ألوتي جيجيرا منو رماتو لفدلين ألوت قبين gandi tokkirra duuluuf qubee mataa ofii bocatti taanaan bara kana deeman sagal laqqabda jechuuni gandi oromoo cufti qubee qabaa jechuudha. Booranillee borganaan qubee qabu gujiin ardii wallag baale soo walga ga'uu dadhabnee baabiloonii ta'uu irratti argamna jechuudha. Soo seera dhabnummaan akka nan barbaachisu. واجهوا صدام زخينيا لالي يودا غوغوريني في ونوتينا أنا ما تربان دبريو لالتم ويالا دادا ويمن رتي أركميتين تري كوري هكذا كاوجين يو خلال تنهم بيهو وروتنا مو ويمن هابرا روجي لفرتي سوجي تشاجرو خوري رتي سوجي خوري وجين هوجي تشاجرو قيسا أنا ما تقو جاتشودا خانا جاتشوني يوني في غازت أني إنيو مكاني سادا جاني قوتا مالا إهنيا نمودين هوجي تشاجرو نما إهنيا والبيهو أكسمت اللي ويمن برارو لافرو هوجي تشاجرو دو غوغورا ونيخون أكنا جاتشون هاقوما نما دقي فردخونوه خلط أقودا تاهوكب ندبت تكأجل دبت أسيتو من أكوبسي سير دبلوم ما جتون جت عرباتي كمان هذا مد سيفتو خبج كمنا هيوت إنجبنا أنكنا يوتا نياتي جدتنا منانين kana tokkichumaan har'a kaatee aan waan jabaachuuf laaffachuu dadhabeef yookaan qubeen dachaa waan jabaachuuf laaffisuu irratti rakkoon mudateef jettee waan bu'uura eenyummaa uummatichaa ta'ee uummaticha akka uummata tokkootti dhaabee jiru kana diiguudhaaf yaaluun uummata kana tuffachuudha jedheeti kanan yaadu dogoggora seenaa akka ta'etti dhangalanii hubadhu. Ummata kana hedduutu jiru rakkoon uummanni Oromoo qabu hedduutu jiru hayyuu warri jedhaman kun even afaan Oromoo dhumti mataan isaayyuu qaawwi inni qabu ni jira qaawwa sana guutuudhaaf hayyuu ni barbaada hayyuun ammoo waan hiika hin qabnetti dhama'u kun hayyuun waan hiika hin qabnetti dhama'u jechuudha si galee wanni dhama atti maastarasan tilmaameef OMN'n waan maastarasan hin dubbaddu ayyee. Afaan Oromoo keessatti mul'ateera jedhee ofuma isaatii ibsaa jiru sana guutuu irratti waan namni sagal nama akkamitti qubee sagal kaayee nu bocu kun hayilee fidaa afaanii qubeedhuma. Laal namni sagal nama akkamii je shee Maamar Rashaadis keessa jira beek shee Bakrii Sabalotis keessa jira beek nama akkamii namni sagal haqubee amma isaanii tolche haqubee amma itti barreessaa jirtan kana tolche sheekkan sanii miti jechuun. Laatinii tana afaan Oromoo wajjin intigireet gochuudhaaf ibsaa jiru sana guutuu irratti. Laala akkaataa inni itti haasa'uu isaatuma laala ija isaa laala. Namni sagal nama akkamitti qubee sagal kaayee nu bocu kun hayilee fidaa afaanii qubeedhuma laatinii tana afaan Oromoo wajjin intigireet gochuudhaaf yaaliin godhame dhamaatiin deemame salphaan turre bar qubee haaraa fiduu mitiiti. Qubee ammatti barreessan kana shee Maamar Rashaad harka keessaan qabu jechuudha hayilee fidaa malee. Si galee? Ni afaan kana wajjin intigireet gootee akka itti afaan Oromoof tolutti dhiyeessuun dubbifamaa dubbachiiftuu hudhaa seerlugaa fi ispeelingii isaa gara afaan Oromootti madaqsuun wal'aansoo guddaa gaafata. Akkuma Ingiliffaan barreessitu hin barreessitu akka Iswaayiliin barreessitu hin barreessitu. Afaanonni garaagaraa bifa garaagaraatiin itti fayyadamu qubee kanneen.
Isa dubbadde namooti hayyuudhaaf hin jedhan tokko tokko. Dhageeffadhaa. Namooti siyaasaa Oromoo tokko tokko. Uummata kana akka uummata baay'ee boodatti hafaatti niqaata liidaansaa baay'ee duubatti hafaa ta'etti uummata primitive ta'e godhanii yaadu. Uummata primitiviidhaaf kan qubeen bocamaa ture amma hieroglyphiksiin hoggaa 3,000 dhaloota kiristoosiin dura gaafa barreeffamni eegalam qubee amma warri kun nu bocan kanaa kan fakkaatu ka argaa jiru. Qubee amma warri kun nu bocan kanaa kan fakkaatu ka argaa jiru. Dhagee. Warri kun nu bocan kanaa kan. Warri kam? 3,000 Dhageeffadhaa. gaafa barreeffamni eegalam qubee amma warri kun nu bocan kanaa kan fakkaatu ka argaa jiru. Qubee amma warri kun nu bocan kanaa kan fakkaatu ka argaa jiru. Warri kun nu bocan kanaa kan. Warri kun nu bocan kanaa. Warri kun nu bocan kanaa kan. Qubee amma warri. Warra kami? Eenyu warri san? Warri san eenyu? Maqaan qabu warri san? Qubee warri kun harka akka inni godhee waan kana gaafate ilaalaa jara keenya. Warri kun nu bocan kanaa kan. Primitive ta'e godhanii yaadu. Uummata primitiviidhaaf kan qubeen bocamaa ture amma hieroglyphiksiin hoggaa 3,000 dhaloota kiristoosiin dura gaafa barreeffamni eegalam qubee amma warri kun nu bocan kan fakkaatu ka argaa. Qubee amma warri kun nu bocan kana kan fakkaatu warri kun. Haga kana tuffii nuu qabanii jechuu jara keenya. Ani dhugan isinitti hima namni tokko na nyaachisu na baasu OMN'n farra ilmaan Oromooti. Miidiyaa hattuuti. Amma ganaa dhageessanii qoy. Qubee amma warri kun nu bocan kanaa kan fakkaatu ka argaa jiru. Warri kun nu bocan kanaa kan. Warri kun nu bocan kanaa. Warri kun nu bocan kanaa kan. Qubee amma kun nu bocan kanaa kan. Qubee amma amma hayyuun akkanaatti dubbatu jira uummata. Abri shakkam si fakkaata. Wanni ayyummaa qofa hin taane gaafa seer dhablummaan baay'atti namni cufti akkuma gaangee adirrabaa fatte kaan alaa hujaan. Akkuma gaangee adirrabaa fatte kaan alaa hujaan. Akkuma gaangee adirrabaa fatte kaan alaa hujaan. Jaalata namu ogummaa. Eenyu jechuun namni akka gaangee adarraa baafatteetti alaa hujaalatu. Eenyu? Waan maastara san qubee barreesseefi? Waan gartee namni qubee tana qubee uume hundinuu gama gadiirraa dhufee akka gaangee hadarraa baatee taa'e namni. Ka gaangeen hadarraa baate uummata maallaqaatiin iyyuu isaanii. Dhagee. Malee nama hedduun by the way ogummaa wanni dhaan baddee jirti. Hayyee. Adoo ogeessitii yaala jirtu miidhaa hawaasa kan gubbaatti waa'ee ogummaa yaala beektaa ijoollee dhimma kanaa waliin beene nan barsiisa. Wanni cufti gaafa karaarra gortee ammaattu sadarkaa kana kufti. Ammoo maal jedhu? Dhageeffadhaa uffata. Garamuu tokko lafa kaanii qubee akkana sanii bondee yoodhaan yookaan bakka akkanaa qubee akkanaatiin barachuu jalqabnettee miidiyaa hawaasa gubbaatti garee wayii ijaarrattoo girrifti taate. Garee wayii. Garee wayii ijaarrattoo girrifti taate. Akkuma reeffi sun Baabilooniyaa ta'uu irratti argamna. Afaanonni namaamtuun tokko kan argu nu malee jedhanii garee ganda wayii qubatti qaban argina. Bakka tana qajeeloo dhageeffadhaa. Nu malee jedhanii ganda tokko qubatti qaban. Akka waan difeendi godhaa jiruuti jechuudha. Nuti nu malee hin jenne. Nuti wanni nuti jenne ilmaan aatsee Oromootaati jenne. Ilmaan aatsee Oromootaa ammoo bakka hunda keessa jiran, Harargee keessa jiran, Jimma keessa jiran, Wallagga keessa jiran, ilmaan aatsee Oromootaa yeroo hunda uummata guddina Oromoodhaa hin feene Oromoo gadha'uu barbaadu jechuudha. Nu malee je'ee Harargee fi Wallagga walitti diruudhaaf warri nu malee jettan jeela sii gale. Oromoo ganda nu malee jedhima. Jalqabnettee miidiyaa hawaasa gubbaatti garee wayii ijaarrattoo girrifti taate. Garee wayii ijaarrattoo girrifti taate. Garee wayii ijaarrattoo girrifti taate. Akkuma reeffi sun Baabilooniyaa ta'uu irratti argamna. Afaanonni namaamtuun tokko kan argu nu malee jedhanii garee ganda wayii qubatti qaban argina. Oromoo ganda nu malee jedhin beeku. Ganda nu malee sun jibbee amma ana malee jedhullee jaarratullee hin beekne. Gantummaa nurra dhiisa walii nu qabsoomne nyaatamuu jirra. Mee tasgabbaa gaaf jimaa nyaatamfa gaaf machooftamfa. Gaaf jimaa nyaatamfa gaaf machooftamfa. Gaaf jimaa nyaatamfa gaaf machooftamfa. Eenyu ka jimaa qabu? Shebaqrii sabalooti jimaa nyaatee machaa'e. Naa deebisa. Gaaf jimaa nyaattan gaafa machooftamfaa hoggaa jiru. Eenyu ka machaa'e? OMN kanaa jechuun. Hattaa OMN'dhaan waan kana qopheessanii fidaniititi wal qixxeessanii si galee
gama hundaan waan kanarratti dalaganii hayyuu tokko hoolkee mataa dhawanii dhaamsu fedhan. Amma Maastara Hassan hin beeku, Maastara Hassan hin na beeka. Maastara Hassan wayii amma miidiyaa irratti beekame. Pirezidaantii Afrikaa guutuuti akka ispoortiitti Maastara Hassan. Pirezidaantii Itoophiyaan jennee beeka. Pirezidaantii Afrikaa guutuuti akka gartee Afrikaatti akka Itoophiyaatti miti. Kana gartee dubachirra taa'ee ani hin beeku. Ani Maastara Hassan beekuu hin barbaachisu jechuudha. Akkana jechuun uummata biratti xiqqeenya isaa agarsiisuudha beeka. Dhageeffadhaa. Wanta taafinaa dargaggeessaa akkasitti aduu adab qabanne deemnee daawwattoota keen Oromiyaa miidiyaa tokko daawwachuuf tuni dhaamsa isaaniiti yoggaa gartee akkaataa itti waa guuratan barbaadan wanni dhaqabnaa guyyaa nurraa nafinaa wanni takka ta'a Oromoon achiisin dheeytu hin jirtu. Dhugaa rabbii isinitti. Tabiraati namootan isaan akkasitti gartee ummata kana ja'aniin dhageeffadhaa xiqqoo waan kana. Dargii kana gizeessan darbiin jaarrata kana. Baambilee waraqaan facaafna kana qubeen beekanii beetee laatiin hin barreessinee facaafne. Booleelaa dirijjina ko. Laatiin isaan Hayilee Fidaatiif kannanii jechuun gurra bane dhageeffadhu. Laatiin isaan Hayilee Fidaatiif kannan. Hayilee Fidaat dalagee jaanii dhiirti akka irratti taate dhageeffadhuusi. Meeshaan adeelam, caata adeelam, saddata adeelam majanii beetee lafaa guuranii taabee hunda. Eegam meeshoo olii facaasan ilaa jijjiga. Facaafne taabee asiinis karaa gaara mul'ataa kana katamaa jirtu facaafne halkan motokotti. Kubeelaatiin akkasitti kaa oofne gammachaaf biyyeessine hanga sakkaa akkasitti qabsoofnee wajjin laafii beenye akkasitti ni jarraanne akka jabaadde wajji jarraanne hudduu nu dadhaabsitanii nu cafaytee dargin tulla jajjarree qubee tana faa dubbannee kaa quballee nurraa guurtee bal'aa. Laalaa qubasaa quba jaarsa kanaa laalaa. Seenaatu dhukachaa jira jechuun jaarsi kun sababaa qubeetii fi qubni isaa irraa guurame jara keenya laala. Eegaa kanan irraa guurse. Amma gaazee amma garuu dubbachuullee hin danda'u waan itti dhagamu kana hedduu. Ummata kana jechuun seenaa ummata kanaa dhabamsiisuudhaaf OMN jaanii isinitti dhufu jiran. OMN gubbaa ta'ameeti baramma dura maqaan Mahammad maa baafama jaamee bar. Manaabaa naasoo jira, Zaayiraa naasoo jira ni dhageessan. Siigalee caatii nyaattanii machooftanii kajee eenyu dhiifama jara keenya isin argaan jiru isiniin ol naqa dhiifama naa godha. Yoo dhugaadhaan Oromoon kutaa 10 takkaa nu jaalatte OMN disrespect ulamaa'ii Oromoo, hayyoota Oromoo, sheekkan Oromoo, Harargee fi jimaa isii disrespect godhe. Tun ammoo qubee sababeeffataniititi akka lafaan kaanetti lafa dhoyinaa ja'aniiti hin dhawamu. Reefuun tana hoggaan manatti itti ol seenu mana isaaniitti maaliin jeen aboo jara keenya meegaa fi tana naa deebisaan jeen baajata kam qabdiin jeen kuulleen eenyu baaseef jennaan hundi isaanii gatarcaan hundi isaanii gatarcee jechuun wallaahi wabbillaahi dhugan isinitti himu Harargee an Harargeetti naasa adda qooddeen an jeena ummata an Harargeen hin jaaladhu obboleessa kee nin fadhaasi gurra banii qaceellu na dhageeffadhu ammoo Oromoo taan nin jibbasiin jechaa jiru hin jiru. Yoo haa arrabfamaatiti gargaara saanaa irraa nyaatetti namni kami udaana bo. Saanaa irraa nyaatetti kami namni udaana. Bar sa'aat akka keessatti miliyoona 10 ol guuranii bar awwadaa irra jimaa isaanii arrabsan kana. Jimaa nyaatanii machooftan kajaan kana jimaa awwadaa irraa OMN sa'aat akkatti miliyoona 10 guure bar sa'aat akkatti. Gaafa jimaadhaaf sagalee ta'a ja'an ammoo nuti baalaaf sagalee taanaa kajee OMN dha bar. OMN dha gurra banaa dhageeffadha. Talamadaati. Waa'ee qubee Maastar Hassan irratti hoggaa gartee waa'ee kuullee irratti as deebinu kuullee dhugaa rabbii Maastar Hassan kuullee gadillee baasuun kaan isaanii gadiis baasee maa gabbaasaas isaanii jee. Isaanii gadiis baasee maa gabbaasaas isaanumaatu jee. Maastar Hassan
Profeesar fedhee isatti kanna fedhaasaan waan kana qorannaa irratti gaggeessu jira malee ummatatti fayyadamaa akkana tahaan jenneen. Hay wanni takka maa amala Yahudaa kanan dhiifne namni amala Yahudaadhaa maa nu keessaan dhufne kana maan dhiifne boo. Yaa Ustaadam. Wallahi kuullee. Laali eeggachuu jira dhiifama laa hojiirran jira hin fixanne ganaadha boodan deebi'a uummata akka seekandii 30 jeebuu. Jay. Ofinaa godha warri haasawni ammaan tana dhagee kuni ani hin dhaggeeffanne amma an hangan na beekta hangan gattaa'uu isaan gattaa'uun qaba waan torbaan dabreera deebee ilaaluun qaba ammoo wanni amma dhagee kuni waan maastar osoo hin taane anaa keessatti farkaa jira. Akkana jadda si baqeessee si himuu hin danda'u dhugaadha wal qoqqoodu osoo hin taane an diree dho'attiin dhaladhee guddadheesi an intala Harargeetiisi wanni ammaan tana akkaataan itti haasawame suni waan jibbaa kiyyaa akka nama jibbaa naa qabutti haasawaa ittiin fudhadhaan tana jala sarareetiin si hima si galtee wanni haasawame dogoggora akkuma tasaallee taatee akkumaan dura si hime sanitti dhugaadha OMN biraandii mataa isaa danda'e waan hojjete qaba faayidaa uummata Oromootiif fide qaba. Faayidaa uummata Oromootiif illee fiduuf dura danda'ullee qaba. Ammoo hojjettoonni, gaazexeessitoonni, namootanis dogoggora hedduu qaban ka fagoo if duuballee deebi'ee osoo hin taane kan amma haasawame kunu dhibbatti dogoggora guddaadha. Badii guddoodha waan guddoodha akka nama takkatti niin fudhadha naamana na dhaggeeffamu jira. Ana nama na dura taa'ee na arrabsettiin fudhachaa jira. Arrabattiin fudhachaa jira by the way every single word isaanii sani akka nama na dura taa'ee ana natti laatee qoba na arrabsettiin fudhadha. Akkasin naa beeke ammoo wanni kuni dogoggora sirreeffamuu qabutti namana. Sigalee dogoggora sirreeffamuu qabutti namana anne akkuman siin jeetti daayirektarii OMN dha amma Dajanee Guutamaadha nama waan akkanallee taa'ellee gaanii fudhataa hin sirreessullee jeellee hin fudhadhu dhiyeenyaan waan hin beeku waan hin hojjechaa jiruufillee siin jechuu jira. Sigaltee wanni kuni sirreeffamuu qaba wanni amma dubbatame kuni gabbahamee dhiifama ummanni gaafatamuu danda'uu qaba. Akkasittiin fudhadhaa ana ofinaa godha waan kana dhageetiin jira.